Akkam jirtu nagaa keessanii ani fayyaa kooti ani katamaa dheeressaati egaa har'ammoo waan bareedu tokko qabadde isinii dhiyaadheera innis yeroo intarneeta fayyadamnu yookiin immoo karaa biroozersii keenya kompiitara keenya irrattis ta'u yookiin immoo bilbila keenya irratti ta'u biroozera keenyaatiin yookiin Google Chrome ta'uu danda'a Firefox ta'uu danda'a karaa kamiyyuu yookiin Microsoft Edge ta'uu danda'a karaa kamiyyuu gaafa intarneetaan websaayitii kana bannu yookiin websaayitii tokko websaayitii hojii ta'uu danda'a websaayitii kaampaanii tokko ta'uu danda'a websaayitii tokko gaafa bannu jechaadha. Websaayitii banni kanarratti websaayitiin kan biraa pop-up ta'ee ni mul'ata. Websaayitiin kuni websaayitii bifa aadiitiin yookiin immoo bifa advertisementiitiin yookiin immoo bifa hojii yookiin bifa garaagaraatiin pop-up ta'ee websaayitii nuti banne irratti pop-up ta'ee ni mul'ata. Websaayitoonni kuni gaafa websaayitii nuti barbaannu kanarratti websaayitoonni kuni gaafa mul'atanii gaafa kilik irratti goonu websaayitoonni kuni gara biraatti nu fudhatanii deemu jechuudha. Gara nuti barbaannu osoo hin taane gara biraatti nu fudhatanii deemu. Even cancel gochuuf illee yookiin immoo close gochuudhaaf illee baay'ee nu rakkisu yoo close goone websaayitii guutummaa isaa close godhuu jechaadha. Akkasiin hin jeeqne yoo barbaadani step itti aanee jiru kana hordofaatii bilbila keessan irraatii blog godhaa jechuun barbaada. Kanaaf step itti aanee jiru hordofaa. Odeeffannoo gaggabaaboo akkasii kanneen isin fayyadan yerootti argachuu yoo barbaadan akkaawuntii kana follow godhaa. Odeeffannoo dabalataa bal'inaan bifa tiitooriidhaan argachuu yoo barbaadan immoo YouTube chaanaliin koo TikTok akkaawuntii koo jala jira, baay'oo TikTokii koo jala jira. Karaa sana hordofuu dandeessu. Ulfaadhaa. Egaa kanaafi bakka kana dhuftanii menu overflow kan jedhu kana jechaadha taabii keessan irra dhuftanii bakka kanaatti seetingii barbaaddu bakka kanaa seetingii kana barbaaddanii seetingii taabii kana jala jiru jechaadha. Seetingiin jira seetingii kana irratti kilik gootu seetingii kana irratti kilik gaafa gootanii bakka kana jira. Asiitii taabonni asirra karaa harka keessan bitaarra jiru bilbila keessan irraati akkuma kanaatti jiru bilbila keessan irraati bakka kanatti privacy and security kan jedhu jala jira. Yeroo tokko immoo site setting kan jedhu as jala jira jechaadha. As jalatti barbaaddu yoo asii dhabdan jechaadha. Bakka kanatti site setting kan jedhu jira jechaadha. Ammaaf garuu asirraa kompiitara irraati waan ta'eef bakka kana privacy and security kan jedhu jechaadha. Privacy and security kan jedhu jala jechaadha kan isin barbaadanii bakka kanaa gadi dhuftanii scroll gootanii gadi jechaadha. Site setting kan jedhu jira. Site setting privacy and security jala yoo dhabdani bakka kana dhuftanii asii barbaaddu jechaadha. Kanaaf bakka kanaati as dhuftanii irratti kilik gootu site setting kana irratti gaafa kilik gootanii bakka kana dhuftu jechaadha. Ishee kana dhuftaniitu as just pop up and redirect kan jettu ta'a. Ishee kana irratti kilik gootu isa booda saayitii kana irraati kaastu jechaadha. Saayitii kana irraa doonta allahu kan jedhu irratti kilik gootu by default yeroo tokko ni jira yeroo tokko garuu ni ka'a. Ofii keessan yeroo kana update gochuu qabdu jechaadha.